Prezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed manifestoo fi mallattoo dorgommii filannoo paartichaa ifoomsan. Injifannoon adawaa dippiloomaasiin biyyoota gita biratti hojiirra oolaa ture Itoophiyaa fi biyyoota biroo keessattis hojiirra akka oolu kan taasisedha jedhan hayyoota. Zimbabween yeroo jalqabaatiif talaallii vaayirasii koronaa 200,000 ol ta'uu fudhatte. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa TV Afan Oromoo raadiyoo sa'aatii kana qabannee dhiyaanneerraa olaana yaaddessaa oduun sa'aatii kana dursuudhaan si wajjin turtii taasisa. Prezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed manifestoo fi mallattoo dorgommii filannoo paartichaa guyyaadhaa ifoomsani. Waltajjiin paartii badhaadhinaa mata duree sabdaneessummaa obbolummaa badhaadhinaa walootiif jedhuun Sharaatan Addisitti bakka ministeerri muummee fi kanneen biroo argamanitti gaggeeffameera. Taddasee Tarrafee gabaasa qindeesse. Paartiin badhaadhinaa hooggantoota isaa olaanoo fi miseensota isaa waliin waltajjii gaggeesseera. Waltajjii marii kanaan dhaadannoo obbolummaa sabdaneessummaa badhaadhina waliitiif mata duree jedhuun manifestoo fi mallattoo paarticha bakka bu'u ifa taasisee jira. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa obbo Binnaal Faandu'aalam haasawa taasisaniin paartiin badhaadhinaa paartii qabsoodhaan dhalate ta'uu hirmaattota waltajjichaaf ibsaniiru. በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በአባልነትና በደጋፊነት ከጎኑ ያሰለፈ በለውጥ ውስጥ የተወለደ ለለውጥ የሚተጋ የተስፋ ብርሃን የሰነቀ የዛሬና የነገ ፓርቲ ነው። ለሚለ ኢትዮጵያ ሚሊዮኖታን ለካመን ሚሴንስማ ፊ ደገሩማዳን ከን ሆረት ፓርቲን badhaadhinaa qabsoo jijjiiramaa keessatti kan dhalate jijjiiramaaf kan onnatu paartii abdii har'aa fi boruu gudunfateedha. Prezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed manifestoon keenya ummataaf waadaa kan itti seennuudha malee kontiraata miti jedhan. Kanaaf ummanni yoo nu cinaa hin hiriirre karoorri keenya galma gahuu hin danda'u jedhan. የመጀመሪያው ሐሳብ ይህ የብልጽግና ማኒፌስቶ ኮንትራት አይደለም። በእኛና በህዝባችን መካከል የምንገባው ኮንትራት አይደለም። በእኛና በህዝባችን መካከል የምንገባው ቃል ኪዳን ነው። ያኒ ጀልቀባ ማኒፌስቶ badhaadhinaa kun kontraata nuu fi uummata gidduutti seennu miti. Manifestoon kun waadaa nuu fi uummata gidduutti nuti seennudha. Nuti miseensonni paartii badhaadhinaa yaada qulqulluu qabaannus hanga fedhee harkanii fi guyyaa yoo dadhabne uummanni hanga sana yoo nu waliin hiriiruu baate badhaadhinni Itoophiyaa fi guddinni Itoophiyaa mirkanaa'uu hin danda'u. ብልጽግናዎች ምንም ያህል የጠራ ሐሳብ ቢኖረን ምንም ያህል ቀን ከሌት ብንጥር ህዝባችን በዛው ልክ ኮሚትመንት ከኛ ጋር መቆም ካልቻለ የኢትዮጵያን ብልጽግናና ሀያልነት ማረጋገጥ አይቻልም። Karoorri falaasama paartichaa ida'amuudha kan jedhan ministeerri muummee fi pirezidaantiin paartii badhaadhinaa dinagdee irratti karoora 3 qabnaa jedhan. በኢኮኖሚ ዘርፍ ብዝሃ ተዋናይና ተጠቃሚ በሚል የተገለጸው በተለይ በግብርናው የምንፈልገው ነገር በቀላል ቋንቋ በማኒፌስቶ ተቀምጧል። ሶስቱ መዎች በሚል የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ራሷን መመገብ አለባት። karoorri keenya gama diinagdeetiin jiru baay'een kan fayyadamu damee baay'eedhaan kan hojjetuudha. Fakkeenyaaf gama qonnaatiin karoorri keenya dursa nyaatan of danda'uudha. Bishaanii fi lafa gahaa qabna waan ta'eef lammaffaan ammoo ce'umsa industiriiti. Fakkeenyaaf bureetti kan argitan Sidaamatti kan ijaarame imala industirii kan dhugoomsudha. Industirii qonnaa irratti hojjechuun babal'isuudha. Sadaffaan ammoo sharafa biyya alaa argamsiisuudha. Qonnii fi industirii waliin cimee sharafa biyya alaa akka argamsiisu gochuuf hojjenna. Bonaa fi ganna qonnee kana milkeessina. Magaalota keessatti karoorri keenya rakkoo mana jireenyaa, daandii, bishaan, fayyaa kanneen biroo hiikuudha. Magaalota keessattis industirii babal'isuudha. Dargaggootaaf carraa hojii uumuudha. Sadaffaan ammoo magaalota keessatti giddugala kalaqaa babal'isuudhaan
hojii dhabdummaa furra. Filannoo itti aanuun Itoophiyummaa injifachiisuudha kan jedhan pirezidaantiin paartichaa paartileen filannoo hin dorgomnu gamanumaa jechaa jiran yoo dorgoman isaaniif wayya nutis isaan tumsinaa jedhanii jiru. በሚቀጥለው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የብልጽግና ማኒፌስቶና ሐሳቤ በግልጽ የተቀመጠ ቢሆንም ዋናው ፍላጎታችን ግን ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያንን አሸናፊ የሚያደርግ ምርጫ ማድረግ ነው። Filannoo jaaffaa itti aanu irratti fedhiin keenya Itoophiyaa fi Itoophiyaanota injifachiisuudha. Filannoon Itoophiyaa fi Itoophiyaanota injifachiisuu jechuun filannoo naga qabeessa, dimokiraatawaa, hunduu kan irratti hirmaatu yoo ta'edha. Paartileen nuun morkatan gamanumaa filannoo keessaa baana injifachuu hin dandeenyu warri jedhan jiru. Ergaan koo yoo dorgommiif dhiyaattan isiniif wayya. Rakkoo amma jirru keessa darbanii morkachuu qabu. Filannoo as deemu kana jeequu hin qabnu. Paartileen morkattootaa waan deeggaramuu qabaniin deeggarree akka filannoo hirmaatan gochuu qabna. Nuti yoo filannoo kana burjaajessinee dabarre nu hin fayyadu. Itoophiyaan hin injifanne waan ta'eef jechuudha. Hunduu irratti hirmaachuu qaba. Sababa mallattoon ampuulii ifa kennu kun paartichi filateefis sadarkaa ministiraatti qindeessaan ijaarsa dimokiraasii paartichaa Zaadiq Abrahaa ibsa kennaniin ampuuliin callisee ifa kenna osoo hin taane ifaajee fi dadhabbiidhaan kan argamuu fi ifaa fi badhaadhina argachuuf akka danda'amu agarsiisuufi jedhan. የመረጥነው የብርሃን ምልክት እየበራ ያለ አምፖል ሰዎች እንዲከተሉን ፈለጋችን ተከትለው ብርሃኑ ተከትለው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ወደ ብልጽግና እንዲሄዱ ያደርጋል ብለን እናምናለን። Mallattoon keenya ampuulii ifaa jiruudha. Kana kan filanneefis namoonni akka ifa arganii nu hordofuun gara badhaadhinaatti akka ce'aniif mallattoo humna qabuudha. Ampuulii uumuuf daandii dheeraa qorannoo dheeraa booda ifa argame. Innis badhaadhinni keenya dadhabbii keenyaa fi ifaajii keenyaan kan mirkanaa'uudha. Ampuuliin nama hundaaf ta'a. Ampuuliin shiboo baay'ee qaqallootu waliin ta'ee ifa kenna. Nutis akkasii. Kanaafuu ifni ampuuliin nuuf kennu samiidhaa callisee kan nuuf ifuu miti. Ifaa jedhaan kan dhufuudha. Badhaadhinni dimokiraasii dhaabuuf hojjetama. Galmeen kaadhimamtoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee naannolee Beenshaangul Gumuz, Gaambeellaa, Oromiyaa fi Hararitti guyyaa har'aa eegalameera. Galmeen kaadhimamtoota kun kan gaggeeffamu haaluma gabatee yeroo guraandhalaa 8 hanga 21 bara 2013 boordiin filannoo biyyaalessaa baaseenidha. Naannolee Affaar, Amaaraa, Sidaamaa, naannoo Kibbaa fi Sumaalee guraandhalaa 5 hanga 14 bara 2013 galmee kaadhimamtootaaf meeshaalee garaagaraatiin akka geejjibsiifamuu fi qaamolee galmee kaadhimamtoota raawwachiisaniif leenjii akka kennu boordichi ibseera. Guraandhala 15 hanga 26 bara 2013 immoo galmeen kaadhimamtoota akka gaggeeffamu boordii filannoo akka murteessee kan yaadatamudha. Embaasiin Itoophiyaa Turkii Ankaraatti ijaaramee guyyaa har'aa eebbifameera. Sirna eebbaa kanarratti ittaanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqee Mokonnii fi ministeerri dhimma alaa Turkii Mevlut Cavusoglu argamaniiru. Embaasichi dhagaan bu'uuraasaa pireezidaantii duraanii Mul'aatu Tashoomeen kaa'ame waggoota arfan darbanii fi ijaarsarra kan turedha. Ministeerri dhimma alaa Turkii Mevlut Cavusoglu embaasii haaraa ijaaramuun hariiroo Itoophiyaa fi Turkii caalmaatti walitti fiduudhaaf kan gargaarudha jedhani. Injifannoon adawaa dippiloomaasiin biyyoota gita bittoota biratti hojiirra oolaa ture Itoophiyaa fi biyyoota addunyaa kanneen biroo keessatti irra deebiidhaan akka hojiirra ooluu fi miira addaa kan uumedha jedhan hayyoonni seenaa. Hawwaayyoo kafanii turtii hayyoota wajjiniin taasifame akka nutti dhiyeessa. Jaarraa 19ffaa keessa Awurooppaanotni sirna gita bittaan biyyoota Afrikaa hedduu to'annoo jala oolfachuu danda'anis
Injifannoon Adwaa miira olaantummaa fi tuffii isaan gurraachotaaf qabatanii dhufan fashalseera. ወራሪን ማሸነፍ ብቻ አይደለም injifannoon adawaa injifannoo humna weeraraa ofirraa faccisuuf danda'uu qofaan kan ibsamuu miti injifannichi humni weeraraan sun birmadummaa keenyaaf hanga beekamtii kennuutti kan dirqamsiiseedha gurraachonni waliin ta'uun birmadummaa isaanii tikfachuu akka danda'an barsiiseera humni weeraraan birmadummaa Itoophiyaatti amanee mallatteessuun beekamtii akka kennus taasiseera imbaasii banuunis beekamtii kana akka mirkaneessu taasiseera በነጮቹ ላይ ከአድዋም ድል በፊት injifannoo adwaatiin duras lola allaagee ራስ መኮንኒin durfamu irratti injifannoo argamee tureen barattoota yuunivarsiitii xaaliyaanii dabalatee warri adii biroo miira aariitiin ta'u Itoophiyaanotaaf dinqisiifannaa agarsiisaniiru. Injifannoo maayica'uu irratti argameen booda ammoo Itoophiyaan miseensa mootummoota gamtoomanii ta'uu dandeessee jirti. Yeroo sanatti biyyi Afrikaa tokkollee miseensa dhaabbatichaa hin turre kanaafuu miirri olaantummaa warra adii qixa sanatti akka sirratu ta'eera. Injifannoon Adwaa keessattuu walitti dhufeenya dippiloomaasii gita bittootni Awurooppaa waliin qofa taasisaa turan Itoophiyaa waliinis akka eegalan taasiseera. Injifannoo kanaanis warri adii walqixxummaaf beekamtii akka kennan ta'eera. የሰውን እኩልነት ሁማኒቲ እንደገና በዓለም ላይ እንዲለመልም ያደረገ ድል ነው። walqixxummaan namaaf namoomni sadarkaa addunyaatti irra deebiin akka lalisu injifannoo taasisedha. Miirri gita bittaa Itoophiyaa irratti qaban hafee isinis nuun walqixa waan taataniif walitti dhufeenya firoominaa barbaachisaa jechuun imbaasii isaanii akka banatan ta'eera. Afrikaarraa biyyi jalqaba imbaasiin Awurooppaanotaa itti baname Itoophiyaadha. Imbaasii jalqabaa Itoophiyaatti kan banattes Xaaliyaaniidha. Jarman, Faransaay, Ingilizii fi Ameerikaan itti aansuun biyyoota Itoophiyaatti imbaasii isaanii banatan ta'aniiru. Injifannoon Adwaa sirna qoqqoodanii gurraachota bituus warra gita bittoota Awurooppaanota jalaa fashalseera. ዲቫይድ ኤንድ ሩል ስትራቴጂን ለመጠቀም ዲስአፌክትድ ናቸው ያሏቸውን የሙስሊሙን ማህበረሰብ አፒዝ ለማድረግ ሙከራ አደረጉ። tarsiimoo qoqqooddii bituu hojirra oolchuuf kaayoo qabaniin Itoophiyaa keessatti miidhamaa ture jedhanii sabaa fi amantaan yaadaan fayyadamuuf yaalaniiru. Fakkeenyaaf hawaasa Muslimaa fi Oromoo yeroo sana ofitti qabuuf yaalaniiru. Garuu kun hin milkoofneef biyyoota Afrikaa biroo irratti garuu milkaa'eefii jira. Ummanni Itoophiyaa yeroo sanatti yaada akkasiif iddoo waan hin qabneef nu biratti isaaniif milkaa'uu hin dandeenye. Miirri biyyummaa Itoophiyaanonni yeroo sanatti qaban tooftaa fi shira qoqqoodanii bituu Awurooppaanotaa Itoophiyaatti isaaniif hin milkoofne. Itoophiyaanonni miira biyyummaa yeroo sana qabaniin tooftaa fi shirri qoqqoodanii bituu Awurooppaanotaa Itoophiyaatti isaaniif hin milkoofne. Rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessa jiru furuudhaaf hojjetaa jiraachuusaa gareen dhimma kana abbummaan hordofaa jiru beeksiseera. Hanga ammaatti siyaanaalee Bulaan, Gobaa, Dibaaxee, Daangur, Paawwee, Maanduraa fi Balas keessatti kan argaman gandoota 41 keessatti mariin nageenyaa taa'amu gareen dhimmi kanaaf gurmaa'ee beeksiseera. Rakkoon nageenyaa godina Matakkalitti uumame kun qaamolee kaayyoo farreen nageenyaa fiixaan baasuudhaaf uummattoota gidduutti akka hin taanes hawaasni marii nageenyaa kan irratti hirmaate mirkaneessuusaa ittaanaa ajajaan koomaand poostii dhiyaa Birgadeer Jeneraal Alamaayyoo Waldee himaniiru. Uummanni godina Matakkal kana hubatee marii fi araaraan waliin nagaadhaan jiraachuu akka qabus Birgadeer Jeneraal dhaamuu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Mariin naannolee ollaa baha Itoophiyaa dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannawaa irratti xiyyeeffate magaalaa Dirree Dhawaatti mari'ateera. Maricha irratti bakka buutonni humnoota nageenyaa naannolee Oromiyaa, Affaar, Sumaalee, Hararii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa hirmaachuudhaan haala wayitaawaa fi nageenyaa irratti mari'ataniiru. Maricha kan eegalchisan Koomishiniin Ittaanaa Koomishinera Poolisii Federaalaa Jeneraal Malaaku Faantaa marichi naannichatti rakkoo nageenyaa darbee mudatu kan ilaallatu ta'uu fi rakkoo kana fuduratti kan xiyyeeffatedha jedhani.
Ajandaawwan marichaa biroon Al-Shabaabii fi humnoota farreen nageenyaa fi daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa to'achuu dabalatee filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaan nagaan akka xumuramuuf qophii humni nageenya naannolee taasisaa jiranii fi sadarkaan isaan irratti argaman ni gamaggamamaa jedhaniiru. Maricha irratti miseensonni poolisii federaalaa, raayyaa ittisa biyyaa fi qondaaltota olaanoo waraana naannolee fi siivilii qooda fudhachuu odeeffannoon humna raayyaa ittisa biyyaa irraa argame kan agarsiisudha. Himaammata saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo hubachuudhaan raawwii isaaniitiif cimanii hojjechuun guddina biyyaatiif shoora olaanaa qabaa jedhe Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Urkaato. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo hooggantoota olaanoo dhaabbilee kenneeniitiif magaalaa Baahir Daar Yuunivarsiitii Baahir Daaritti leenjii kenneera. Abaaboo Maammoo dabalataa qindeessiteetti. Ergamni jalqabaa dhaabbata barnoota olaanoo qulqullinaa fi baay'ina humna nama baratee barbaadu ga'oomsuudha. Ergama kana gara hojiitti jijjiiruuf ammoo hoogganaan imaammataa fi tarsimoo sirnaan daran barbaachisaadha. Ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo hooggantoota dhaabbilee barnoota olaanoo fi yuunivarsiitii Baahir Daaritti leenjii kennaa kan jiru yoo ta'u, hooggantoota ga'umsa qaban horachuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Urkafoo dubbataniiru. የዘርፋችንን አጠቃላይ የስራ አመራሩን በእውቀት በክህሎት አትሊስት ለማጎልበትና ወሊገላን ሆገንሰ ደምቻ ቤኩምሳን ፎየሱን ፉልዱረት አዴምሰ ወጋ ኩዳኒፍ ቀብኑፍ ቡአ ፊዱፍ ገሄን ወገኑማ ባዬ በርባቺሳ ዋን ተኤፊ ሀለ በረተማ ቱሪራ በሁን ቤኩምሳ ፊ ደንዴቲን ወሬን ሙጠኖ ቀበን ሆረቹን ሆጂ ዲሌ ኬኛዳ waltajjicha irratti qorannoon barreeffamaa sirna barnootaa irratti xiyyeeffatu Profeesar Yaaloon Dawaqeen kan dhiyaate yoo ta'u, sirni barnootaa hojii barnootaa qabatamaa fi haala xiyyeeffannoon maluuf kennuun sirreeffamuun barbaachisaa ta'uu himan. ስርዓተ ትምህርቱ አጠቃላይ አካሄድ በተወሰነ ደረጃ ችግር ያለበት ነው። ወሉማ ገለት ስርኒ በርኖቲቻ አዴምሰ ሳረት ረኮ ቀባ ቶኮፋ ያድርሜ ረት ከን ጥየፈቴዳ ገረጎቻት እንጅጅረምኔ ኩናሞ ረኮ በርሲሰቲስ kan dhaabbatichaatis walumaa galatti rakkoo sirnichaati. Rakkoo kana immoo ilaalcha keessa galchuun barattoota beekumsa qaban oomishuuf ni gargaara jennee qindeessinee fooyyessinee galchineerra. Yuunivarsiitii Wallootti pirezidaantii eeggataa kan ta'an Dr. Atsada Tafarraa kana dura hooggantoota hubannoo gaarii qaban gara dhaabbilee barnoota olaanootti fiduu irratti hanqinni jiraachuu himan. ቀደም ሲል አመራር ላይ ይቀመጡ የነበሩ ሰዎች በሜሪት አልነበረም። Kana dura namoonni hoogganummaa irra taa'aa turan kan hubannoo hin qabnedha. Namoota muraasaa fedhiin dhufan irraan kan hafe jechuudha. Namoonni fedhiin dhufan ammoo xiyyeeffannoon isaanii hojii osoo hin taane fedhii namoota dhuunfaa guutuuf jecha fiigu. Bakkicha irratti nama dandeettii qabu osoo ramadanii hojii isaanii seeraan akka beekanitti hawaasa isaaniis muuxannoon akka tajaajilaniif leenjiin akkanaa bu'aa guddaa qaba. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Waraabee Dr. Toofiq Jamaal gama isaaniitiin leenjichi dhaabbanni barnoota olaanoo ergama isaanii akka fiixa bahuuf gahee qabaachuu dubbatan. በቀጣይነት ደግሞ እነዚህ ፕሬዝዳንቶችና ምክትል ፕሬዝዳንቶች ይሄን ስልጠና ወስደው መካከለኛ አመራር ከታች ያሉት አመራሮችን በዚሁ ልክ ማሰልጠን ከቻሉ fuulduratti pirezidaantii itti aantotni leenjii kana fudhatanii hooggantoota warreen giddugaleessa ta'an haala kanaan leenjisuu yoo danda'aniif waltajjiin akkanaa immoo pirezidaantotaaf itti fufiinsaan osoo jiraate hojiin bu'aa qabeessa ta'e hojjetamuu danda'a jedhanii yaada. Leenjii guyyoota 3 turuu fi dandeettii hooggansa cimsuu irratti fuulleeffate kanarratti pirezidaantonnii fi pirezidaantonni itti aanoo yuunivarsiitotaa hirmaachaa jiru. Qonna ammayyeessuudhaan jiruuf jireenya qonnaan bulaa horsiisee bulaa jijjiiruu keessatti xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa tureen jijjiiramni dhufaa jira jedhame. Godina Baaleetti kolleejjiin leenjii qonnaa gaarfaa marsaa 9ffaadhaaf barattoota ogummaa garaagaraatiin barsiisaa ture 467 eebbisiiseera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa godina Baaleerraa nu qaqqabee hawwii taaffasaa akka nuti qindeessite. Qonnaan jiru furuu keessatti gahee isaa bahachaa jira. Kolleejichi marsaa 9ffaaf barattoota ogummaa qonnaa garaagaraatiin barsiisaa ture 467 eebbisiiseera. Diiniin kolleejjii leenjii qonnaa agaarfaa Dr. Caalaa Fayyeeraa carraaqqiin mootummaan qonna ammayyeessuun oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluuf hojjechaa ture firii gaarii argamsiisaa jira jedhan. Waan guddaa hojjechuu qabna, jijjiirama agarsiisuu qabna.
warra hin baranne olitti hojii firii qabu agarsiisuu qabna. Hawaasni keenya dur irraa kaasee qonnarra ture. Har'as inuma qota, boruus inuma qota. Garuu jijjiiramni amma dadhabbina isaanii hin arganne. Sababiin isaa waa lama. Tokkoffaa haala ammayyaatiin waan hin fayyadamneef. Inni lammaffaa ogeessonni akka keessanii gaafa eebbifamanii deeman tajaajila kennuufii qaban haalaan waan hin kennineef. Kanarraa barachuun isin gaafa deemtan hawaasa keessan haala gaariidhaan akka tajaajiltan. Bakka buutuun kolleejjii leenjii qonnaa federaalaa addee Eldiyaanaa Suliimaan adeemsa akka biyyaatti qonna irraa gara indaastiriitti godhamu milkeessuuf saayinsii ogummaa qonnaatiin nama baratee horachuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Eebbifamtoonni kunniinis beekumsaa fi ogummaa turtii kolleejjichaa keessatti gonfatan hojii qabatamaa hiikuun fayyadamummaa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa daran milkeessuuf kan hojjetan ta'uu himan. Erga kolleejjii kana dhufe ogummaa gonfadheeru qaba. Ogummaa gonfadhe kana keessatti jijjiirama guddaas argadhe ergama kooti. Jijjiirama argadhe kana ammoo qonna ammayyeeffame qonna teekinooloojiidhaan dursu hawaasa keessatti uumuudha. Haalli maatiin kiyyaa duraan turanii fi haalli ammaanii baradhe xiqqoo baay'ee garaagarummaa qaba. Ani barumsa kana barachuu kiyyaaf baay'ee dhibbatti gammadeera. Maaliif jennaani barumsi kunini barumsa duubatti hambise warroota qonnaan bulaa duubatti hambise gara afootti ariifachiisuu waan fiduufi wanta kana akkamitti uummata qonnaan bulaa keenya bira dhaabanneetiin oomisha isaa kan qara duubatti hafe oomisha guddisuu kan barbaanna jennee yoo yaalle tokko yeroo roobni hin jiretti rooba fayyadamnee roobni hin fayyadamnetti laga fayyadamnee irrigeeshinii jallisii fayyadamnee oomisha keenya kana kan qara dachaa tokko dalagamu si'a dachaa 3-4 deebinee dalaguu hin dandeenye jennee abdii horachiisne. Kolleejjiin leenjii qonnaa Agaarfaa eebbifamtoota har'aa kana dabalatee barattoota 11,000 ol ogummaa qonna garaagaraatiin kan eebbisiise yoo ta'u kanneen keessaa 2,500 kan ta'an dubartoota ta'uunis himameera. Hanga ammaatti barattoota 20,000 caalan sadarkaa fi ogummaa garaagaraatiin eebbisiiseera. Leenjiin public servant naannoo Oromiyaatiif qophaa'ee hooggansaa fi hojjettoota waajjira caffee Oromiyaatiif magaalaa Adaamaatti kennamuu eegaleera. Leenjiin kunis jijjiirama hunda galeessaa fi haala qabatamaa public servant naannoo Oromiyaa jedhuun kennamaa jira. Kaayyoon leenjii kanaas jijjiirama galmaa'ee keessatti qonni public servant maal akka ture akka beekanii fi hudhaalee jiran furuudhaaf akkasumas hubannaa wal fakkaataa ta'e fiduudhaaf akka ta'e afayyaa'een caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo himani. Aadde Loomiin jijjiirama ilmaan Oromoo fi sabaaf sablammoonni aarsaa qaqqaaliitti kaffaluudhaan fidan itti fufsiisuun galma yaadame biraan ga'uudhaaf qonni public servantiin qabu olaanaadha jedhani. Leenjiin kunis akka guutuu Oromiyaatti magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti guyyaa irraa kaasee kennamuu eegaleera. Horsiisee bultoonni godina Baalee Aanaa Daalloo Maannaa jireenya loon duukaa deemuu dhiifnee jiruu fi jireenya keenya misooma jallisiitiin akka fooyyeffannuuf piroojeektiin jallisii welmal hojjetamaa jiru abdii guddaa nu keessatti horee jira jedhani. Jilli taanaa bulchiinsa godina Baalee obbo Didhaa Guddataatiin durfamuu piroojeektota kanneen daawwatee jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Baaleetti Mabeetta Shoomii Mokkataa nutti qindeessite. Godina Baalee Aanaa Daalloo Mannaatti piroojeektii misooma jallisii yaadoot welmal tokkoffaa fi lammaffaan baasii birrii biiliyoona 4 oliin ijaaramaa jira. Piroojeektiin kun lafa hektaara 36 ol misoomsuuf yoo ta'u qonnaan bultoota aanichaa 50 ol fayyadamoo taasisas jedhame. Horsiisee bultoonni gandoota aanichaa piroojeektiin jallisiin kun naannaa isaaniitti ijaaramuusaa jallisiidhaan jiruuf jireenya keenya fooyyessuun gumaacha olaanaa qaba waan ta'eef milkaa'ina ijaarsa kanaaf gumaacha nurraa eegamu ni bahannaa jedhan. Asiin dura dhugamaa uummanni kun seeftineetii qarqaarsa adda addaatiin kana kanaan jiraataatiin hin turre. Har'a garuu wanni kun yoo hojiirra nu oolee jallisiin kun nu xumurameetiin hin jedhee lafti kun lafa gammoojjii akkana jedhu kun jannata addunyaa gubbaa akkasiin taatu homaa shakkillee maamii tokkollee hin qabne jechuudha. Kanaaf haala kanaan mootummaan nu yaadate kabiraan isaati misoomsuma midhaan irratti misoomsuu isaati horii gaalli re'een naannoo kanatti horan waan dhugoon dhabanii yeroo ammaa kana baddaa isatti godaanna jechuudha. Kana nurraa hambisa. Kanaaf baay'eetti gammannee jirra baay'ee nutti tolee. Waan kanatti asin nu bahayyuu ka jennu hin qabnu urjeettiin kun nu bahuu kana baay'eetti gammannee jirra. Nu fayyaddi jechaallee beekne
hamilee qabne yeroo durii kana agartee yeroo durii asiin dura dabre ummanni keenya agartee lafti teenya waan gammoojjii taateef dirqama baay'ee irra turre horii waan qabnuun fixanne amma mootinuu jallisiin kun bakka nuu bu'e ummata keenyaaf gargaaraa jira ammootinuu nu fayyada innee abdii qabna. Hojii gaggeessaan piroojeektii Walmel obbo Mulgeetaa Daawuloo piroojeektiin jallisii Walmel turtii waggaa 3 keessatti akka xumuramuu fi hojiin isaa jalqabame yeroo ammaa kana waggaa tokko keessatti 31 irra ga'uu himanii jiru. Piroojeektiin jallisii Walmel xiyyeeffannoo mootummaan qamadii jallisiidhaan oomishuudhaaf qabu milkeessuu fi horsiisee bultoonni gandoota 5 keessa jiran wabii nyaataan akka of danda'aniif gumaacha olaanaa akka qabu kan himan ammoo bulchaa aanaa Dalloomanaa obbo Umar Muhammadi. jalqabu projektii kanaatiin hawaasni naannoo kana jalqaba irraa eegalee abbummaadhaan fudhate akka abbaatitti kan deeggarsa barbaachisu hunda godhee hojii isaa jalqaba irraa eegalee akka xumura isaatitti amiree gaaliidhaan miira abbummaatiin deeggarsa barbaachisu hunda goonee sadarkaa caasaa sadarkaa dandaatii akka aanatitti qaama dhimmi ilaalu hundi isaatu deeggarsa godhaa kan jiruu fi carraa hojiitis yoo xiqqaate gara nama 600 ol lootuwaan hin qofti kan carraa hojii uume fuulduraaf ammoo faayidaan guddaan gaafa dhumate hektaara 12,000 ol kun gaafa misoom dinagdee aanaa kanaa keessatti gahee guddaa kan qabu ta'uu isaa. Bulchaa Chaanaa godina Baalee obbo Didhaa Guddataa godinichi qabeenya bishaanitiin badhaadheessoo jiru kanaan dura hojii jallisii bal'inaan hojjetamaa hin turre ta'us garuu mootummaan waggoota dhiyoodhaas uummanni keenya eeggattummaa roobaa jalaa bahee jiruu fi jireenya isaa akka fooyyeffatuuf xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jira jedhan. Gammoojjiin Baalee bakka qamadiin itti misoomsu jallisiidhaan misoomu akka ta'uuf xiyyeeffannoo mootummaan naannoos mootummaan federaalas kennee hojjetamaa jira waan ta'eef sadarkaan inni irra jiru baay'ee abdachiisaadha. Yeroo taa'ee dursee xumuramuu akka danda'u konsaltaantiin hojii kanaaf asitti ramadames kontiraaktarri hojii kana hojjetaa jirus yeroo taa'ee dursa xumuruu akka danda'utti waliin mari'achaa piroojeekticha ilaalaa jira waan ta'eef haalli jiru gaariidha waliigala isaa. Piroojeektiin kun namoota 600 oliif carraa hojii kan uume yoo ta'u bulchiinsi aanichaas xumuraa piroojeektichaaf deeggarsaa fi hordoffii barbaachisu hundaa kan taasisu ta'uun himameera. daawwattoota ITV Afaan Oromoo hordofaa jirtu ammoo gara odeeffannoo biyya alaarraa argannetti ceena. Zimbabween yeroo jalqabaatiif talaallii vaayirasii koronaa baay'inni isaa 200,000 ol ta'u fudhachuu jalqabde. Talaalliin vaayirasichaa Sinopharm jedhamu kun kaampaanii qoricha Chaayinaatiin kan hojjetamedha. Talaalliiwwan kun bilisaan mootummaan Chaayinaa Zimbabweedhaaf akka erges himameera. Baatii dhufus talaalliin 600,000 biyyattiif akka ergamu ibsame. Talaallichaan ogeessonni fayyaa fi hojjettoonni dhimma godaansaa fi daangaa irraa dursa akka argatan mootummaan Zimbabwe beeksiseera. Vaayirasiin Eboolaa Giiniitti mul'achuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ifoomse. Vaayirasichaan hanga ammaatti namoonni 3 lubbuu dhabaniiru. Namoota 4 irrattis mallattoon vaayirasichaa mul'achuu isaa dhaabbatichi beeksiseera. Namoota du'an 3 keessaa 1 ogeettii fayyaa ta'uun ibsame. Vaayirasichi reeffarraa gara namoota kanneenitti darbuu hin oolus jedhameera. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2013 hanga bara 2016tti Giinii, Laayiberiyaa fi Seeraaliyoonitti vaayirasii Iboolaatiin lubbuun namoota 11,000 olii darbeera. Ammas vaayirasichi irra deebiidhaan mul'achuu hordofuudhaan biyyoonni 3 of eeggannoo cimaa akka taasisan dhaabbanni fayyaa addunyaa hubachiiseera. Dhaabbatichatti bakka bu'aan Giinii Alfred George Zerbo dhaabbatichi talaallii vaayirasichaa hatattamaan dhiyeessuudhaaf dhaabbilee garaagaraa wajjin hojjetaa jira jedhani. Pirezidaantiin Laayiberiyaa George Wihan dhimmicha xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiraachuu isaanii beeksisani. Faransaay fi Raashiyaan waggoota 200 booda lafee loltoota isaanii sirnaan waliin awwaalaniiru. Waggoota 200 dura yeroo hoogganaan Faransaay Naapooliyoon gamtaa Sooviyeet durii weeraretti gama lameeninuu loltoonni hedduun ajjeefamanii turani. Yeroo mo'amee Mooskoo dhiisee ba'usi gaaga'amni guddaan akka uumame ragaaleen ni mul'isu. Lammiileen nagaa hedduunis lubbuu dhabanii turani. Amma waggaa 200 booda lafeewwan loltoota Faransaay fi Raashiyaa
qorattoota Baaleetiin funaanamuun sirnaan awwaalamaniiru. Iddoon sirna awwaalchaatti raawwatame magaalaa muummee Raashiyaa Moskoo irraa kiiloomeetira 200 fagaattee kan argamtu magaalaa Viyaazmiyaa jedhamtu keessatti. Sirni awwaalchaa waloo kunis hariiroo biyyoota lamaanii akkasumas kabaja loltoota isaaniitiif qaban agarsiisuudhaaf kan raawwatame akka ta'e ibsameera. Gabaasichi kan Euronews. daawwattoota ammoo gara odeeffannoo biizinasiitti ceenaa Hawwii Taaffasee stuudiyoo argamtee jirtu odeeffannoo biizinasii qabattee Hawwii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nuyi. Odeeffannoo biizinasii harkatti qabattee wajjin daawwattoota wajjin yeroo gaarii